Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. በዚህ ጋር መውጫ አለው፣ በዛ ጋር መውጫ አለው። ሶስት መውጫ አለው ማለት ነው። በዛ ጋር መውጫም መግቢያም እንደዚህ በግራናይት አምሮ የተሰራ ሰፊ እኮ ነው። ተሽከርካሪም ያስኬዳል። ግን እግረኞቻችን ተሽከርካሪ ከላይ ስላለው ያው ለእግረኞች ይመቻቻው ነው። እነኚህ ሱቆች ይኖራቸዋል። ይኸው በጣም ሱቅ አለው። ሻይ ቡና፣ አጫጭር ነገር ትናንሽ ነገሮችን ገዛ አድርገው ስለዚህ እኮ ነው የሰፋው። የሁሉ ስፋት እኔ እንደዚህ ጭራሽ ውስጥ ለውስጥ እንደዚህ ይኖራል ብዬ ገምቼ ማላቀም ነው። እኛም እስካሁን ድረስ ወደ ሚዲያ አውጥተነው አናቅም። እንግዲህ እናንተ ዛሬ ቀድሳችሁታል ማለት ነው። አስጀምራችኋል። የመጀመሪያ seating. The granite, the floor granite is already done, and the seating and all the wall partition already done. So we are expecting to finish the maturity work within the coming 5 to 7 days. Really? Yes. Oh. Yes. EBS Yeah, television. I'm from EBS. They will come after 5 or 7 days. Nice. Welcome to the court to report us. You are confident enough. Yes. Thank you. Good to see you too. 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት ማለት ነው። 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት። አሁን ግን የኢትዮጵያውያኖቹ ኮንትራክተሮች በተለይ ማህበራት የምንላቸው በማክሮ በጥቃቅን ያደራጀናቸው እየፈተኗቸው ነው። ከነሱ በላይ ያነጋሉ የኛዎቹ። እውነት ጥሩ ነው። ይሄንን ሲያዩ ደግሞ እነሱ ተነሳሽነት ይኖራል። እነሱ ደግሞ ተነሳሽነት እዚህ ሱቆቹ ላይ የሚገቡት አሁን ምናልባት እንዲህ አይነት ቦታዎች የሀገርንም ገጽታዎች ስለሚያሳዩ ብዙ ነገሮችን ስለሚናገሩ ምን አይነት ሱቆች ቀድመው እንደሚገቡ ታስቡበታል? ባህሉን ያወቀ ቦታውን ይመጠነ የሚጎለውን እንጨምራለን። እስካሁን ድረስ የምናስበው መንገድ ሶፍትም፣ ውሃም፣ ሻይም፣ ቡናም እና ሌሎች ከዛ ውጪ ጌጣጌጦች ቅርሶቻችን በቀላሉ ለስጦታ የሚሆኑ አካባቢውንም የሚያደምቁ እኛንም የሚያስተዋውቁ እንደዛ ነው ያሰብን ያለን። ሰላም ነው? ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው? መልካም ምሽት፣ ደህና ደሩ ጎበዞች፣ በርቱ። ኦኬ አጠቃ ከፈለ ካንቲባ ቡልቺንሳ መጋላ ፊንፊኔ አዴ አዳነች ሀቤቤ አዴ አዳነች ሀቤቤ ሚዳግኒ መጋላ ባሬዱምሲ መጋላ hooggansi magaalaa waa'een hooggansa magaalaa beekumsi waa'ee hooggansa magaalaa misoomsuu keessatti gara laafinna keessatti maqaan isii jalqaba irratti ka'a. Kaantiibaa jabduu magaalaa Adaamaa yaadachuu dandeettan, magaalaa Finfinnee yaadachuu dandeettan, magaalota deemte hundarrattuu kaantiibaa jijjiirama guddaa fiddeedha. Nagaa siin deeggarti. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Mee dura hundi keessa jechuudha. Subscribe, share, like, comment godhaa waliin ga'a. Har'a geggeessituu jabduu dhiira caaltu bakka deemtetti jijjiirama kan fidde irraa dubbannaa jechuudha. Kanaan dura hin beektanii Adaamaa keessatti waa meeqa iddoo musinnaan itti wal xaxee fi saamichi guddaan jiru keessatti bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti jijjiirama guddaa fiddee achi gara kaantiibaa magaalaa Finfinneetti deemti. Akkuma argaa jirtan kun kareef laalaa daawwataa turre kun koriidarii misoomaa Finfinneeti. Finfinneen har'a magaalaa biraa
magaalaa nuti hin beekne magaalaa nuti ala teennee daawwataa turre. Imagine kuni ta'a jedhee namni eege hin jiru. Ani gara kootti waan akkasii hin eegne jechuudha. Jijjiirama raadikaal jechuudha. Raadikaal change. Bulchiinsonni jechuudhaan hooggantoonni yookaan kaantiboonni biraa akka isii kanatti baratanii isirraa baratanii otoo kan hojjetan taate Oromiyaan magaalonni Oromiyaa jiddugala tuurizimii yeroo gabaabaa keessatti ta'uu dandeetti. Dhugumatti waan nama ajaa'ibsiisudha. Namni bakka barbaade haa jiraatu, siyaasa barbaade haa hordofu, paartii barbaade keessa haa jiraatu, waan inni hojjete thank you galatoo kana nu hojjetteerta kanatti nu jabaadhu jechuu ni qabna malee kaballeessillee katolchellee walumatti qabnee guyyaa guutuu kan abaaraa oollu yoo ta'e jijjiiramni akkasittiin dhufu jechuudha. Nuti immoo aadaa akkasii qabna. Hundumaa walitti qabnee abaarraa jechuudha. Addaan hin ba'a. Osoo ana ta'e waan kana hojjechuu danda'a. Saaffisa kanaan qulqullina kanaan hojjechuu danda'a. Ani amma koridariin kun hojjetama kan jedhame yeroo gabaabaa keessatti wanni hojjetamee agarre immoo waan addaatitti jechuudha. Waan adda ta'e akkuma argaartan kana gaazexeessituu EBC kan hojii yoo deemtu halkanillee guyyallee hojjetamaa ture. Kanaaf waan addaati jechuudha. Kan barbaadamu hooggansa akkasiiti. Kaabinoonni kaadiroonni kuwwan isirraa barachuu qabu. Isii irraa baratanii magaalota kaawwan illee bifa saniin jijjiiruu qabu. Jijjiiramni fiduu ni danda'a. Yoo kutannoon jiraate, yoo beekumsi jiraate, yoo gahumsi jiraate, jijjiiramni ni dhufa jechuudha. Jijjiiramni dhufu immoo kanumarraa argaa jirra jechuudha. Adda jechuudha. Hadha Finfinnee gaafa deemtuu fi kaleessa Finfinnee gaafa deemtu garaagarummaa guddatu jira jechuudha. Hadha Finfinnee gaafa deemtu waa lama argachuu dandeetta. Karama yoo deemtu tokkoffaa sammuu keetiin boqattee bashannantee viidiyoo adda addaa waraabbattee ittiin galtaa jechuudha. Akkasumas waan achi jiru bitattee galtaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Meebii kanaan boodatti Finfinneen jarri kaleessa beekuu kenna jedhuu fi Finfinneen har'a jirtu garaagarummaa qabdi jechuudha. Finfinnee irratti wanti hojjetamaa jiru ani taa'ee akkasumatti yoo tilmaamu dhugaa baay'ee na ajaa'ibsiisa jechuudha. Mee xiqqoo si haa dhageeffadhu waas. ትንሽ ዞር ዞር ብዬ ላሳይሽ እችላለሁ። እሺ በደስታ በጣም ደስ ይለኛል። ሁሌ እዚህ ይመጣሉ ማለት ነው? አዎ እመጣለሁ። የከተማችን ህዝብ ሲዝናና ሲደሰት ማየት አንዱ እርካታ የሚሰጠኝ እሱ ስለሆነ እመጣለሁ። ያለው ሲሰራ ብቻ አይደለም ህዝብ እንዴት እየተጠቀመበት ነው በተገቢው ሁኔታ አገልግሎት እየሰጠ ነው ወይ ብሎ ማየት ደግሞ አንዱ ስራዬ ነው ማለት ነው። መቼም ማታ ማታ ሲመጡ ሰዎች እርሶን ሲያዩ በጣም የሚደነግጡ ይመስለኛል። ምን ይገጥሞት ያውቃል? ደስ ይላቸዋል። ነፃ ናቸው። ሰላም ይሉኛል። የሚፈልጉትን ሐሳብ በነፃነት ሲናገሩ እሱ ለኔ እርካታ ነው። እስቲ ያሳዩኝ። ይሄ ድሮ እሪ በከንቱ ነበረ። አሁን እንግዲህ እሪ በከንቱ ዛሬ እንደዚህ አይነት አምሮ ደምቆ ለህዝብ መዝናኛ ውሏል። ይሄንን ፋውንቴን ለሀገራችን እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ፋውንቴንና ፏፏቴ መስራት አዲስ ነገር ነው። ቦታው ደግሞ በጣም የሚያምር እና በጣም ጠቃሚ ልዩ የሚያደርገው ብዙ ነገር አለ። ውሃው ግን አይቋረጥም ማለት ነው። ውሃው አይቋረጥም፣ አይባክንም። መልሶ ይሄው ነው ሰርኩሌት እያደረገ ለስራ የሚውለው ለዚሁ ለፋውንቴኑ አገልግሎት በየጊዜው መቀየር ያለበት ወቅት ላይ ለንጽህናው ሲባል ይቀየራል እንጂ አለ። ደረጃውን በትላልቁ ስንቆጥረው 5 ደረጃዎች እስከታች ድረስ አለው ፏፏቴው። አንድ ሌጋሲ እነሆ ያልንበት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም እኮ ታዲያ ፏፏቴና ፋውንቴን በዚህ በኮሪደር ልማት 32 ፋውንቴን በአምስቱ ኮሪደሮች ላይ
መጠናቸው ቢለያይም ለአካባቢው ማህበረሰብ በጣም ጠቃሚ ህዝቡ ወጣ ብሎ ህፃናት እየቦረቁ እየዘለሉ በውስጡ ሲጫወቱ የምናያቸው 32 ፏፏቴዎች አሉ። ቀይ ባህር ግን ለምን ተባለ? ቀይ ባህር የተባለበት ምክንያት ዋናው እዚህ ጋር የምናያቸው የቀድሞ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ቀይ ባህር ኮንዶሚኒየም ተብለው ነው የሚጠሩት። ቀድሞ ከቀይ ባህር ታሪካችን ጋር ተያይዞ የተወሰነ የተገነባላቸው ሰዎች ጋር ተያይዞ ነው ስሙንም ወደድ ነው በዛው በቀይ ባህር ወሰድ ነው ማለት ነው። እኛ አላማው ግን ምንድነው? ዋና አላማ አድርጎ የተነሳበት ትልቁ አላማው ምንድነው? ኮሪደር ልማት አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባ ማድረግ። ውብ አበባ በስም ብቻ አበባ አትሆንማ። ተግባሯ ምግባሯ ያላት ይዘት አበባ ሊያስመስላት ይገባል። ሁለተኛው ለጤና ከጽዳት ጋር አረንጓዴ ያስፈልጋል። የአየር ንብረት ለውጥ ዛሬ ዓለም ላይ ትልቁ አጀንዳ ነው። እንደው የዛሬ 10 ዓመት ኢትዮጵያን ቢስሏት ኦኬ አኩ አርጋር ተንከራተቹ ኦሉማ ገለቲ ሁጂን ፊንፊኔ ረቶ ጀተማ ጅሩ ባይ ዳቹ ከናም ቦዳ ፊንፊኔ ነው ቱጃሬ አዲስ አበባ እኛነች ምናምን ቆንደ የሱም ባዳ ጅራቹ አራኪሎን የሩሌ ለፋይሮ ሙራሳን ቦዳ ከናም ቦዳ ገልማ አራኪሎን የዱ ነፋቹ ይራ ገልማ ዶክተር አብይ የቹ ለንደን ከናቢ ቢ ከናም ቦዳቲ ገልማ ዶክተር አብይ ገልማ ሚኒኪራኒ ስን galma ministeesu gara galma doktor Abiy jechuun hin danda'amachu namni hoggansa keessatti seenaa hojjetaa jechuudha namni waan balleessuu miti waan baay'ee balleessuu danda'a namni waan baay'ee balleessuu danda'a ilma namaati garuu wanni inni hojjetu noo waan inni hojjetan yoo jajjabeessine gara waan gaariitti fiduu dandeenya jechuudha ani paartii bilchiginnaati miti namoonni baay'een akkasitti nan fudhatina ani paartii makawuu keessa hin jiru garuu immoo dhugaa jiru hojii hojjetame ታንኪው jechuun qabna jechuudha. Anarratti Finfinnee dhaqee wanni mindaachitti naa kafalame tokko hin jiru. Garuu immoo guddinna biyyaati. Guddinna walooti. Kaleessa Finfinnee jennee irraa dubbataa turre. Finfinnee san akkamitti kenna godhanna. Ani waan akkasiin fakkaate ampoontichi sistemaatikaalii jechuudha. Sistemaatikaalii osoo hin beekin Finfinnee kenna godhachuun isa kanaa jechuudha. Saayinsiin isa kana jechuudha beekumsa gaafa hojiirratti fiddu osoo asirratti hin beekin haala hunda jijjiirtee keessaa kaataa jechuudha. Dhugaas giriilee jechuudha. Har'a Finfinnee irratti waan baay'ee hojjetame jechuudha. Lakkoofsummaan Oromoo har'a Finfinnee irra jiruuf kaleessa Finfinnee irra jiru garaagaraa jechuudha. Shaggarii asii itti naannoftee asii shaggarii itti naannessaa jiranii achiin keessatti immoo galmi minilik jijjiiramaa jira. Achiin immoo koreedarii kan akkasitti bareechaa jiranii dhugumatti haalli tiimiin jechuudha. Tiim ispiriitiin Finfinnee irratti hojjetamaa jiru kuni osoo magaalota Oromiyaa hunda irratti gadi bu'e yeroo muraasa keessatti jijjiiramni guddaan mul'ataa jira jechuudha. Magaalonni Oromiyaa illee baay'ee isaanii hojjetaa jiru. Garuu immoo akka Finfinnee akka Adaanechi hojjette kanatti maafi hin hojjenneedha malee baay'ee hojjetamaa jira jechuudha. Anammoo kana hundarraallee jechuudha. Viidiyoo isii waa'ee musinnaan waa'ee musiidhaan wal qabattee jechuudha. Malaammaltummaa wal qabattee viidiyoo isii waa'ee malaammaltummaa wal qabattee dubbatte tokkotu na ajaa'iba jechuudha. Dhugaadha. Iddoon malaammaltummaan jiru guddinni hin jiru. Jijjiiramni hin jiru. Malaammaltummaa keessa taanaan tarkaanfii fudhachuu sodaatta. Waan balleessite waan beektuuf akka barbaaddetti tarkaanfii fudhattu. Harki kee qulqulluu yoo ta'e garuu immoo tarkaanfii fudhattaa jechuudha. Mee viidiyoo kana waliin haa dhageeffannu. Akkuma dhageettan kana jechuudha. Harki kee qulqulluu taanaan waan san keessa hin linne taanaan sababiin tarkaanfii si fudhachuus dhooguuf hin jiru jechuudha. Tarkaanfii fudhatte taanaan immoo jijjiirama ni fidda jechuudha. Tarkaanfii fudhanne taanaan inni immoo jijjiirama fidda jechuudha. Kuni qabatamaan waan argaa jirru jechuudha. Waggaa 30 akkam turte Finfinnee har'a akkam turte jechuudha. Kanaaf waan addaa waan hojjetteef nama akkanaa kanarraa dubbachuun barbaada. Geggeessummaa sirrii jechuudha. Team spirit geggeessummaa walootiin
gaafa akkasitti hojjettu jijjiiramaaf yoo akkasitti hojjettu jijjiirama ni fidda jechuudha. Amma nuti waa'ee koriidarii misoomaa kana malee wantumti nu beeynu waan Adaanech hojjette waan xiqqaa miti jechuudha. Yeroo hundaanummaa hundi kennayyuu Finfinnee gara hawwinaa jechuudha. Maaliif hawwina? Finfinnee waan bareedde qofaaf miti. Hooggansa isiin achi teettee kennitu santu Finfinnee nu hawwisiisaa jira jechuudha. Kanaaf nama akkanaa jajjabeessuu qabna, maqaa itti godhuu qabna, gaafa diinni itti duulu irratti rukutuu danda'uu qabna jechuudha. Irratti ka'uu qabna jechuudha. Badaa kenna jechuudha. Ifiin badaa kenna ofii kennaa lollaan malee ambi nu biratti tuquu hin qabu. Aadaa akkasii horachuu qabna jechuudha. Mee warra laalaa gaafa badaa ofii arrabsu garuu namni biraa dhufee tuqe taanam balatu bu'aa jechuudha. Waan akkasii dandeettii akkasii horachuu qabna. Like, subscribe, share gochuun dagatinaa ulfaadhaa nagataa.